paaswaardii barbaadan bilbila keessanitti seefii gootan kamillee karaa salphaa isinitti argattanan isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti gara kiroomii yookiin immoo googilii bilbila keessanii seentu. Kiroomii akkuma googilii yookiin gara biroozarii edda seentanii booda tuqaa sadan gara gubbaa kanarratti kilikii gootu. Tuqaa sanatti kilikii gootanii siitingii kan jedhu argattu. Siitingii irratti kilikii taasistu. Siitingii iddoo itti kilikii edda gootaniin booda as bakka kana Google Password Manager kan jedhutu jira. Google Password Manager kanatti kilikii gootanii gara keessaa seentu. Gara keessaa gaafa seentan paaswaardiiwwan asitti seefii gootan kamillee kan TikTokii, kan Facebookii, kan social media keessanii hundumaa as jalaa argattu. As jala dhaqaatii itti fayyadamaa paaswaardii barbaadan fakkeenyaaf kan TikTokii yoon barbaade kanneen barbaade fakkeenyaaf tokko isaarraa kilikii godhee isin agarsiisu. Haappii waan barbaade haappii fedhaa ta'u kanarra gaafan kilikii godhu akkanatti paatarnii yookiin immoo ashaaraa bilbila kiyyaa gaafata. Isa eddan baneen booda akkanatti fidaa. As bakka akka ijaa kana irra kilikii gootan taanaan salphaatti paaswaardii keessan argattu jechuudha akka kanatti. Paaswaardii keessan argattu bakka kana irra kilikii gootan taanaan paaswaardii keessan argattu koppii gootanii itti fayyadamuu dandeessu. Itti gargaarama. Laayik gochuun dagatinaa nagaan na tura.